يعني أنا بقول يثبت يقال نعني مور مال بكاتو جرا راقتة يا اسمال بكاتو بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم نجا جرتني فيا كيسني على ما نساء نمني كيرين ولا جنبي نسن نجا يسنين جنة نجا في رحمة بك جرتني تسن حاجة وهرّا فيديو تساوي كبر إدفع إن اللي مال سيتني نجان يروح هدو ميشا يسين منت بيتنا عنجت تتوقع تجرا ميشان كوني أن يروح دا بيزي وان تأوف هرّا بيتا بورو بيتا أسمع جرو باقي تريرا وان تأف hifatteedha dhiifteerti jechuudha. Gaafa baraana argitee na hoqqasaa turte na hoqqasaa oolte amma hifattee inumaa dhiifteerti. Meeshaa kana gaafii gaafadha. Tilmaama akka gootu jechuudha. Maal akka bitee hin gaafadha. Meeshaa akka argitan kana kunoo asitti kunoo ashagameera meeshaani. Meeshaa ashagame kana maal akka ta'e ani immoo hin gaafadha. Hin beeytu isii immoo adda baafanna jechuudha. Ergasii booda nibanti walumaan laaltanii meeshaa maal akka ta'e immoo isinitti illee inimuu isiillee hin beeytu waan ta'eef isiin amma gola Suleemanii wajjin tapharra jiranii waa hojjetaa irra na fakkaate amma ishee yaameeti walumaan maal akka ta'e akka gas goote yookaan immoo tilmaamtu hin gaafannaa sanbooda meeshichis maal akka ta'e walumaan laaltanii itti bohaartanii isiniin jennaa warri haroo taatan immoo share like subscribe gochuu hin dagatinaa nu waliin turaa hogurta kan deebinaa nu hordofaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجا جرتني فيا كيسني أكم الدرة سنين جري كنو نجا كبر دفيرا أكم الدرة تسنيمه يسين كوبان كابدو كدرة بيت سنين جري ثاني جتورا بغنغا نفته بغنغا نويدني أما daawwattoota keenya salaam irra qaraata san booda waan jettuun jettee achi booda waan bite kana kuni waa wayiiti waan ati argite yeroo maraa bittu malee naan jettu wayiiti hin yaadattaa kaanaan hin beeku isa san maal akka ta'e hin tilmaamta jechuudha. Anak bit sinjeta. Ati bit nanjera turte. Ani mo yero abe iya datta yote. Iya datta kan imbeku. Amma ati na himta ich malakate. Duras garu salam rakarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan fayya yastani nagar kisani bakku yastani nagar birahman disana tajratu. Wanti na ko kun malakate bene mali ko jettani ammonti ni nandege wani tanaan dura bitinaan jettu waan ati bitinaan jettu an biizii ta'ee yeroo hundaa qacaroo masii kennaa appointimentii masii qabaa naan jedhe garuu ka'an waa baay'ee jedhaan beekanii mana keessallee yoo ta'ee injiraa miree wanta baay'ee jennaan bitii yoo jennu kana garuu kun maal akka ta'e. Gas godhi cal'isiituma tilmaameeti. Quban qabu kaa waan ta'u irraayyuu niyyaan qabu garuu manaa bahuu isaan beekaa. Kana bitaa istoora deemaa maalii isaa wannaan jennu. Tilmaami callisi waa baay'ee hin beeyta waan baay'ee impoortaantiidha yeroo maraa keessattuu torbee lamaan sadiin darban keessa akka malee na hoqqasaa turte. Fincii kenni fincii maal jedhamaa hin kennu. Meeshaa manaati moo Uma manaati qaati yeroo maraa biti garaan jette. Yaa waan anu uffadhu waan ijoolleeti moo waan keeti. Uma manaa meeshaa manaa. Meeshaa manaa qaati yeroo maraa argitee osoo yoo ani ana bahillee isa biti gali naan jette. Moon waan mana bareechisu hedduu jaaladhaani. Oduu akka giiftiitittu sarpiraayiz maal jedhan saayiyyuu ani osoo meeshaa mana bareechisu jiraami kun waan akka filaawarii waan hedduu jira gosoota hedduu jiraami. Wantoota akkasii kanneen wantoota kun afaan arabaati. Mee akkamitti maanayyuu na dhibee barama jechi. Meeshaa manaa isaa sheepii isaa fa'a laaltee nimtuma. Tokko lama jedhee akkana waamee fixuu hin danda'u. Normaali sheepii isaatiin roogarfeedha.
ulfaata kaati. Qaqqabii ilaale. Kaartoona ta'uun beeksisa kun marite. Kaartoona garuu kaartoona qullaa wayisiif kennaare. Ina mana mtu barati. Ani hin jaaladhu waan akkasii. Waan akkasii san hin jaaladhu. Okay. Yeroo wanti tokko naabitiin jedhaanii maybe beekuu dandeettanii maashina tokko jira maashina tokko naabiti ka jedhuun hin jira nyaatallee itti hojjetanii maashina san naabiti siiniin jedha isa garuu agana maashina maali maashinni baay'ee maashinni walii hedduutu jira maashina san keessa maali no agana gawullee guddaadha maashinaan siin jedhe san keessa maashina garuu osoo maal bitee qalbiin tantee haalaan gammaddi kaati wantoota ati maa beeku amma waan torbee lama sadii darban keessa akkasi mataa dhukkubsaa baate hindi beekte maal seete diyyaan qabu beektee quban qabu waa bittaa kan kee waan irraa beekuun qabu akkoo yoo bitullee immoo waan na dhusitee bittuun jiru yookiin hojii deemnee fa'aa binnaa beektanii maaliif choizii kan keetiin ta'uu wayyaa yoo ati bitee dhufee na caqacheeta waan akkasii uumamu waan jedhu ara nuyi atummaani misoqee argadhu waan ayyee akkana godhe cadhisi waan ati mana kanatti bitinaan jettu keessa yaami cadhisi waamu yaami yoo rageette akka kan keen ta'u Kan maal naan jedhan jaru mataa nyaattee fittee yoo naan jedhan hundee kana biti jedhee jarri nu maal naan jedhamne caccaaqa wayiiti naan jedhanii beekta. Eega jettee garuu tiraay godhime. Okay, tiraay. Okay, maashina bunaa. Maashina bunaa miti. Rakkoon beektii amma wanti godhu keetii. Usita. Okay, salle miti. Okay, flowery ansin jedhu sanniin beekta. Flowery ansin jedhu. Flowery? Ansaa miti. Isallee akka malee miti naan jette yeroo hedduu hin jaalatti. Kabiraa ka akka malee ammatti baay'ee barbaachisaa. Normally caraqaa tokko beekta. Caraqaa tokko yaadataa akkasiin jedhu tokko. Caraqaa ka akkamii? Ka maaliiti inni? Urjii jedhamu inni mana. Oh, ka mana bareechisu? Isaa miti. Normally raafee dachaadhaan ka gaafadhu yookiin immoo waanuma jaaladhuuf ka gaafadhu malee wantoota amma jedhu kanneen illee change waan godhuu fedhuudha malee dhima jiran beektee garuu immoo wanti ammatti silaa. Ayyee amma sinchinku ree banteeti. Dirqiina ta'e wanti. Banteeti isaan illee beekanii bantee itti argisiiftaa waan isanii. Ayyee amma bani. Banu? Nabiilaan jeeqin. Gidii kaamee maal akka ta'e ilaalaa waan ani yaademu waan ani gaarni moo akkanatti ati maal waayee wanti isaa argachuu hin dandeenye. Mee laali bani maal oofu laali. By the way kuni surprise miti waan nonnaatillee miti homaisii yeroo marana argitee na bitinaan jettee yeroo hedduu na gaafataa waan turteef ani immoo akka isiniin jedhe sanii yeroo argachuu garuu haa jedhu malee osoo beektanii yeroo hunda mataa isa nyaatte waan kanan beeka jechuudha garuu hagammaa beekuu hin dandeenye naan dhufne beektanii wanti torbee lamaa sadii dura naan jedhe akka malee ama torbee lamaa sadii dura akka malee ani bakka itti gadha odoo wanti wayii naa kenne beekuu hin danda'a garuu waan wayii jiraami maali siin kennu baniitu maal laali garuu osoo waan akkana ijoollee yookiin waan kee waan akkasii jechuudha meebi baniitu maal laali garuu estilo baakumaan bantuu yoo bani maal fakkaatu jara ragattasa guys maal fakkaata bismillah ragattasa bismillah Oi main aman wagat magadi balung apa mali bawaan ani sa matanya yote wow bae gamada wow thank you wow aye bae tergi sisi kai sa tadi bae gapat itu ya Nabila congratulations
By the way, Nabila ilaallataa wanti kuni waan isaaniiti wanti kun waan Nabilaati maal seetani like yeroo siin waggaa tokko akka geettee ni barsiisa jedhee ijoolleen waggaa tokko yoo dabarani poopoo lama barachuu baay'ee mataa nama nyaatanii pooppoodhaa baay'ee gammadee jira dhugaa baay'ee gammadee jira galatoomii niyyaan qabu maaliif gaggaafadhee ni dhiisnaan bakka yooma biraa ofumaa baanee hojii binna jedhee dhiisee anuu poopoo bituun barbaada warri ijoollee qabdanii beektanii daayipparii biturra poopoo bituu caala yeroo mara maaliifi bareeda ijoolleen namaa yeroo baratti warri ijoollee qabdan sirriitti beektan jedhee yaada argitanii. Okay, mee pooppicha kana bareedaadhaan wayii maan ta'u baay'ee ka bareeda ta'e wajjin guddattiillee Nabila kuni kan keetii barti taa'ee adda bakka yookiis siin kennuun namusan taa'e. Ani beektanii dhugaa baay'ee boosii jedheenii dhiise bakka dadhabnaa mee ilaallaa waaw Nabilaa daayipparii ajaa'ibaati. Kunoo irra teetti kun asiin ol qabamaa kunoo keessaallee hin ba'a jechuudha. Kunoo asii kasetti wanti injoo ittiin godhanii kunoo akkana amma kuni toileetii marratti jechuun mana fincaaniitu gaafa xiqqoo ol jabaattee jette kana irra kaattee achirrallee taa'uu hin dandeetti. Yookaan immoo amma yeroo calqaba barsiiftan kana kanatti fayyadamuu hin dandeettan jechuudha. Kana akkanatti barsiisuudhaaf nama fayyadaa keessaallee fuudhanii kiliin godhuufillee baay'ee salphaadha. Deebi'ee immoo akkana gad deebisaniillee irrallee ijjatanii namni hojjaan gabaabaa ta'e yoo jiraate irra ijjatu danda'anii ijoollee illee immoo irra ijjattee elektiroonii keessatti yeroo dhiqattu amma ilkaayyoo dhiqattu jira yeroo harka dhiqattu jira ijoollee irra ijjattee illee dhaabattee bakka hojjaan isaanii hin geenne itti fayyadamuu danda'an jechuudha. Deebiin asiin kunoo sagalee wannaa qaba ijoolleen akka namaa barattuuf nama fayyada jechuudha. Baay'ee waan gaariidha. Warri biyya kana jiraatan biyya keenya illee jira na fakkaate ijoollee qabaatanii waan bareedaa itti fayyadamaa isiniin jenna. Kanaaf wanti har'aa kana fakkaata kuni Nabilaan guddatte kanaaf wanti isiniin jedhe kana fakkaata wanti har'aan bitee yeroo maraa beellama qaba waan ta'eef galatoomi maaliif hindee amma yoo dafeen barsiisni anumaafi iyyuu immoo kun immoo anumaafi maaliif anallee wajjin qusadha baasiin narraa irrata daayipparii bituun baay'ee hin beeytanii warri ijoollee qabdaniin himu. Kanaaf qophiin keenya har'aa kana fakkaata viidiyoo tasa ol jennee warri haga dhumaa ilaaltan galatoomaa isiniin jenna warri haarawaa taatan share like subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Mallattoo bilbilaa santu kun immoo viidiyoon keenya yeroo maraa akka isin ga'u gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Viidiyoolee babbareeda gorsaa fi akkasuma tattafachiisoo hedduu ta'an kan irraa bohaartan kan itti gammaddan qabannee isiniif yaannaa. Hangasittuu nagaa hannuu jiraadhaa isin jaalannaa bakka jirtanitti nagaa fi raafmanni isinirraa jiraatu isiniin jenna. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.